Hani Dirredawa irraan dhufe as Finfinneen jiraadha. Way Tolashii way Aliimaan jedhama. Hidaatu narra jira bartee daa'imman lama ni qaba. Hidaan kasaati kan abbaa manaa kooti 2009 way 8 natti fakkaata as richa dhufeetii du'e abbaan ijoollee kooti. Daa'imman lama kophaa koo Dirredawaatti otoon guddisaa jiru warri Sumaaleen nurraa ka'aa jedhanii mana nurratti gubanii. Mana isaan nurratti gubanii otuman jennu as gooroo nuu kenne mangistiin. Gooroo otuman jiraachaa jiru mucaan inni guddaan warri nuti faana dhumne ni qaamu bartee. Daa'immatu amata 5tu qaamaa ni xuuxu. Daa'imman koo kun waan hin taane akkam barre jedheen sakan gooroo dhiisee isteedoomii godaanaa ji'a 6 ture. Aadde Aliimaan akka jettutti namoota irraa qarshiin kadhadhe sanas qusachuun walirra kaa'ee mana kiraa fudhadhee jiraachuun jalqabe. Isteedoomii ji'a 6 ture otuman ijoollee Oromoo koo argadheen dubbisuu qarshii walitti qabadhee mana kiraa kireeffadhe. Haa ta'u malee abbaa warraa ishee kanaan dura qarshii liqeeffatee osoo hin kaffaliin jalaa boqote. Aadde Aliimaanis waan gootu dhabdee qaama ishee gurgurtee ofirraa kaffaluuf akka murteessitee dubbatti. Yeroo daa'imman koo rafan isaan ciibseen karaa irratti bahee qullaa koo dhaabachuun qaama koo gurguree qarshii 80,000 ofirraa kaffale jechuun dubbatti. Kaffaluu qabdaanaan jedhanii abadan kaayisaa fidee kaffala jedheen biizinasii jammare. Biizinasii otoon jammaruu halkan isaan innaa isaan rafan gateen ba'a. Biizinasii bakka qulluma koo dhaabbanna kaa maal goonare biizinasii jechuun warra seedalaarii hojjedheen egaa 80,000 kaffalee. Akka jireenya koo mo'achuuf gaafan qaama koo gurguruuf mana siree nageeffatan kaan natti fayyadamee halkan guutuu osoo naan kaffalin deema. Kaan ammoo akka barbaadetti natti fayyadamee waan itti tole naaf kaffalee deema jechuun dubbatti. ማንም ወንድ ተጫውቶ ነው የሚተው ገባ የፈለገ ብር ሰጥቶ ተጫውቶ ይሄዳል። ለምን ብሬ ነው ይላል። ብሬ ነው እንደፈለገ ማድረግ ይችላል ይላል። ገባ ለምን ብሩ ነው መድኃኒት ተችለኛ አልተሰማንም። ገባ እኔ ኢዳይም መከፈል እንጂ ሴት መሆኔን አልተረዳውም። እሱ 1 ወሩ ነው አባቱ የሞተው እና ተወልዶ በ1 ወሩ ነው ማለት ነው። እኔ እነሱን መሳደግና የሱ ኢዳ መክፈል ነው እንጂ ሴትነት ያልታወቅ ከፈለገ ደወድ ካልጠጣሽ ነው ምለው አልጠጣም ብዬ ነው ምደፋው ይደፋለው ግን መጠጥ ጠጥቼ አላውቅም። እኔ ደፋ ነንደፋ በርቴ እሱ ካልጠጣስን እንደፋለን አክበር ባለ ስትታበተ ወቶ ሲንከፈልኒ ዝኒ ደማ አሙ ይወዱ አንዱ ወጡት ደምጣ daa'imman kun
waan nyaatan hin qaban. Warri mooraa isaanii kireeffadhee jiraadhu diqaalota kee yookaan ijoollota manatti godhatte kana narraa baasi jechuun sagalee sammuu namaa dhukkubsuun ijoollee koo kana ifachuun xiinsammuu koos ta'e kan ijoollee kootii miti jechuun dubbatti. Maabiraatii qabachuu ni danda'u. Halkan egaa bartee itti gateen deema. Kana jaartiin wallolleetii jirra mana kiraa sanaan. Ishiin ni abaarti. Echi liji machee nuti qaala unsaaf si baametti waxaa'u kaazii beeti tilanyaallechi. Inni iyyuu mitiira itti gateen deemaa waan nyaatan hin qabanii. Uummata dhimee koo kanaan gabbattuuf fakkaadha. Namni yoon itti maddee makiinaa isa dhaabdee dhufte naan jedhu maree ni rakkatte naan hin jedhanii. Akkuma ta'e jedheen qaama koos gurguree waanuma ta'e godheen 80 gurguradheen 20 narratti hafe. Tole. 20 sana lafa fituun qabu nan hidhama jedheen haamus hojja duree darbee hidhamuufin ture. Osoon kanaan jiru na dhukkubnaan mana yaalaa gaafan deemu kaansarii gadameessaa qabda jechuun hospitaalarraa mardoo guddaa kana akka itti himan dubbatti. Qaama hormaataa koo keessaan na dhangala'a. Wanti dhangala'u kun baay'ee ajaa'iba. Nama cina taa'uu, dhaabbachuu, darbuu hin danda'u. Guyyaatti yoo xiqqaate muudasii 12 fixa jechuun TV ifa fayyinaatti dubbatte. Rakkina dura immoo sababuma biizinasii hojjedhuun natti dhufe natti fakkaata. Maaseen kaaserii qabdanaan jedhanii mana yaalaa gaafan deemu. Naa maaseen kaaserii qabdanaan jedhanii ni xiraa bartee hedduu ajaa'iba. Nama bira deemuu hin danda'u, nama bira dhaabachuu hin danda'u. Biizinasii hojjechuu ennaan dhaabu daa'imman koo waan nyaattu innaa dhabu qarshii 10 dhabe waan hin daabboon bituuf daa'imman kooti. Ani kaayisaan beelaan harkatti bo'an waanan godhuun qabu. Abbaan qabani abbaatti hin deemu yoo jiraate ni gargaara abbaani. Abdii callamoofteen guyyaa tokko waldaa ifa fayyinaa argitee dhufti. Gaafa dhuftu namni Waaqayyoo ergamaa geetoon immiroo argamuu hafuura qulqulluu keessa ta'uun kadhataniif. Hafuurri seexanaa irraayyuun foon ishiitti fayyite. Akkasumas liqii irra jiru sana qarshii 80,000 kan kanaan dura kaffalte 20,000 irratti hafe sana guutummaatti irraa cufuun dhaqii kaffaladhu kottuutii fayyina kees akka ofirraa kaffaltes dhuga baatii kee kenni jechuun geggeessan. Yoom akka itti hidhamtu labsiin ba'e sirratti? Bor sanyoo. Maaliif hidhamta siin jedhan? 2010 idaa jira ture kan ijaarsa kooti. Eeshi. Isaan kaffale gimmaasha kaffaleen jira. Eeshi. Kana feefin hidhamta jedhan. Eeshi. Maashinichi tabalaashee. Innis immoo as orsadee irratti du'e. Na kaffale. Situ kaffale? Haya maashinni hin dalagu bakka. Kanaaf amma maaltu sirratti ba'e? Hin hidhamtaa jedhan. Yoom? Sanyoo boru. Maal na dhukkubatteeti? Maatsin kaasire. Amma? Haya. Kanarraa illee fayyitaa Waaqayyo waan haaraa sii godha. Ameen. Kottu sii kadhanna. Biraasee kaabaasee. Ati Harargeedha? Diredaa. Dirree dhalatte. Maal siin jedhan kaansaras keessa jiru? Kaasirii ni xira. Ni hajaa qaba bartee. Baay'ee namatti siquu hin danda'u. Namatti siquu hin dandeessu. Haya. Yeroo kanaa jalqabee Waaqayyo bilisa baasa. Daayibberii ijoolleen godhadha barte. Daayibberii ijoollee guyyaatti 10 fixa. Guyyaatti 10 fixa. Daayibberii ijoollee guyyaatti 10 fixxu. Waaqayyo abbaan kee si gargaareera. Waaqayyo dhukkuba akkan cabsuuf dhukkuba irratti na dibeera. You are free. Bilisa. Na ilaali giftii koo. Mbooyi. Bilisa. Nagaan sii ta'eera. Birri meeqa sirra jira? 20 amma waldaan kun sii kaffalti. Ameen.
ወልዳን ከፈልቴቲፍ ሞት ዋቀዩስ ጃል አሜን አትሙጫ ዋቀዩት አሜን ዱይፍ ንዱ አስረትኖችቱ አሜን እቄ አሜን አቲኬ ባሱ አሜን ኡገባቲ ኬፍች ኤሽ ድራታ ፍንፍኔ ድራታ ንፊዳ አ አብሽር ኒፊዳ Boo'ichaaf itti dubbachuun dadhabee naa kadhatee hidaan koo naa kaffalamee dhaqiitoo hidaa kee kaffaladhu jedhanii cheekii naatsaa hidaa firdi beetii sana kaffalee kazaa inni firdi beetii sana innaan ba'uun dudda koona dhukkube dhaabachuun dadhabe akkas jechaan dhaabadde namichu litti dabdibeen nyinoo hundeenaan jedhe hayi wagabeen ammoo nyinoo hin jedheen namichaanu na dhukkube innuma dhume dhugaas seene namicha intini kenneefin ተከፈለ ሙሉ ወረቀት ይሰጠኛልና እሱ መውሰድ ራሱ አቃተኝና ሽንት ቤት ገባሁ እባብ ይመስለኛል ዲጋ ፈካታ አካ ቡፋቲ ነፍሲ ቃቡ ማለ ድሉኒ ቤታሚ አይ አከስታዬ ወልቀበታ ወልራምቦ ወሉ መቀበታ ኩመ ዱበርቲር መደሰት ወልራቀበታ ወልራምቦ አበደን አጃን አጃስ ትፈካቲ አኩመን በይኒን ደሜ መራመረሜ isa deemee nammarammaramuu isarraa bilisaa. Aadde Aliimaan gaafa dhiphattu kiiloon ishee daran dabala. Kanarraa kan ka'es kiiloon ishee 130 ta'uun gaafa gatiin sun irraa kaffalamu dhukkubni sunis keessaa dhabamu ulfaatinni ishee gara kiilogiraamaa 90tti akka gadi bu'e dubbatti. Innaan haaruun cannaqama ni furdadha baay'ee 130 gale kiiloon koo. Na furdadha baay'ee naan cannaqamu dhageen kiiloo koo mazzaname 90 jedhanii 40 qannasee 90 jedhanii. Aadde Aliimaan halkan tokko hirribaa kaatee waan diraamaa hojjettu fakkaatti. Haa ta'uyyuu malee amantiin ishee daran kan nama ajaa'ibsiisuu fi sammuu namaa keessaa kan hin bannedha. Innis kunooti. Halkan keessaa ka'een wambarii daraddare. Wambariin kun kan nama waaqa geeta woniin jedheen wambariin kun immoo unatanyaa Yesuus kan jedhamu sanan jedheen wambariin kun immoo bazummuta mittaa waaqa ene raasee unan jedheen taa'e sabsabaa teenyaa mana keessa kophaa goonaas akka nama maraate na amma hidaan koo waan kaffalameef unkaan dhalli namaa miti የሰው ልጅ በእንጀራ አይኖርም ጀራ ዋና መጽሐፍ ንዱበት ኒን ደረደረ ሰብሰባ ተኛ ወጂት ተከደብ ተከጀሪፍ ማለፍ ዘደን ገዳ ሰነት ደቡን በርባዱ እና ዘይቲ ወንበሪ ረካየን ዋለመኖችን እንጀን ዋቀ ጌታውን ዋቀ ነምቸ ዳይመን ተነ ድብቴ ነምቸ ኩን ነማ ሀርከን ቀም ነርከው ማፍ ነማ ሚለን ቀም ነሚለው ማፍ nantufanne keessa koo laalee beekemi namchin kun jennee sabsabaa teenya sabsabaa koo taa'een ante geeta'uun hin jedhin ati rabbiin kun dibee si kaaseera durumayyuu waaqas si dibe wambarii kanarratti dubbadhu mariin kee si bukkee jira waan ta'eef mariin kee si bukkee jira waan ta'eef innaat laliji daabboo si cinyibil dingaa አይሰጥም ዳቦ ነው የምትሰጠው ስለዚህ ያንተ ልጅ እኔ ይት ስለውንክ አባቴ ለምን ባክ የኔ እንቆቅልሽ እንደተፈታውንም ሌላ ይፈታ ዱበርቲን ኩኒ ጥቃላ ገፉዲ በያከሽናን እንጀነ አፋሽ ገብጎድ አመኑ ጀደ ከኑፍት ኦጂ ከነሞ ኦጂት ዴቢ አከሳና አንጀን ወንበሪ ረዛይቲ ዲቤ ቡልቼ ገነማ ዴቤ ብሪ ኩዳሻኒ ቡና ቢቴ ዳፍሴ አረኔ ቡና ጠጭ እንጀ ከመቼ ጀምሮ ነው ቡና የምትጠሪኝ አለችኝ አይ ጠራውሽ እናቴ ነይ ጀኔ ዋሜ ዘይት ቸረም ተሲሰ አይ ዘይት ቸራ ገዲ ተሰ ኒ ኑርጉፋማ ቡና ቡሱ ቡና መቆርቆራኒ ቡፈዳ ጀበናን ቀም ኒ ኡርጉፋማ ዱበርቲቲ እንጀራ ያንኮ ጋበርስ ተጀተስ ቡና ስኒ ተኮቡቴ ዱዴ ባቴ
amma torbee guunne kaa ittana sii ba'e idaa koottan kafalate salaamaa darsinaan jetti na waamte sarraan deelise. Aadde Aliimaan kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti mootummaan gurmeessuun hojii paarkingii konkolaataa akka hojjettu dubbatti. Sababa dhukkuba ishii kanaaf fudhatamummaa namoota biratti waan dhabdeef akkasuma qaamni ishiis waan ajaa'uuf hojii idilee ishii dhiistee turte. Amma garuu Waaqayyo fuula isaa gara ishiitti waan deebiseef hojii idilee isheetti deebi'uun akkuma nama tokkootti ija guuttee hojii ishee hojjetachaa ajaa'ummaan hafee dubartii ishee ejjituu jedhamtuun hafee daa'imman ishee akka geggeeffataa jirtu TV Ifayyinaatti dubbatti. Daanko naa kaffalame paarkingiittis deebii naan jedhanii dura kan inni dhiiseef waa'ee ajaa'uufi namatti siquu hin danda'u. Kanaafidha kan inni paarkingicha dhiise. Paarkingii keessa hojjedhu naan jedhanii hunduma na fayyise waan ta'eef utubaa cimaa ta'ee daa'imman tanaa dhaabachuudha kan na barbaachisu. Abu waan akkasitti dubbadha. Kanan hin dinqisiifatinati. Rabbiin tun ganaa malaakii kaardii sii kenna. Waan kana hin dinqisiifatinati. ማንም የትም አገር በአማርኛ ነው የምልህ የትም ብትሄድ የትም ቸርች ብንሄድ ከላይ የሚመጣው ነው የምናገረው። ብርቱካን ጁስ ቤት ብትሄድ ጁስ ከነ ሎሚ ይሰጣል። ንጹህ ሎሚ ናት። ያ ሎሚ ጁሱ ላይ ጨምቀ ነው ጁሱ የምትጠጣው። ስለዚህ ነው ማንም ነቢያት ከራሱ ክብር ጋር ነው ትንቢት እናደባልቆ የምናገረው። ስለዚህ ነው የምናገረው ትንቢት ቶሎ የማይፈጸምልን መንገድ ላይ የሚቆየው። አንተ ወዳ ተናግሬ ወዳው ትንቢት የምፈጽምበት ገና ነው ማለት ነው። እግር ከሌለበት እግር ትተክላለህ፣ እጅ የሌለበት እጅ ትተክላለህ። ማንም ጋርድ አያስፈልግም። መላእክቶች ራሱ ጋርድ እንዲሆኑልህ እውነቴ ነው የምነግርህ። ገና ትውልድነስ እነዚህ ክርስቲያኖች ባይሰሙ እኮ ሌላ ክርስቲያን ይሰጣል። እኔ ጌታ መርጦ አስተዋል ስለሆነ ማለት ነው። አዲስ ቅባት ያልተነካካ ቅባት ኢትዮጵያ ፈለጋ ሲመጡ አንተ አሜሪካ ትገኛለህ። አሜሪካ ፈለጋ ሲመጡ ኢትዮጵያ ትገኛለህ። እግዚአብሔር ክፍ ውስጥ የመላክ ክፍ ውስጥ አቡ አካሄዱ ሲጃለ አበደን 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 ሲጃለ ሄዱ ሆሪቡሊ ሐሊመንከ አይብፈም ቅባት መፍርዳ ረቢን ኩሲፋ ከኑ ረቢኑም ተኩሲ አይብሶ አይብፈም